nan gandee anje ishiin jedheen nama jimaata isaa galgalaa naa bilbilee galuuf jechaa irra ishiin jedheen bakka har'a gudii magoona jaratti kana sammuu irratti xabannaadha yeroo rakkoon tokkoon jiru atumti irra galii malee minaaminenne inni achuma naqee peentee ta'e angalgala isaa dhufee mana abumaasfaa keessa taa'een barnoota barachaa ture. Kanadha. Ayyee hedduu galatoomi yaada kiyya dhumaa dubbadheetiin inshaalla namoota biraatiif carraa dabarsaa maalinni dhugaa dubbatuudhaaf akka namni ragaatu namni ragaa sii boo baateeti ana dabalate ana farhaaniin ani sagalee reefina miidiyaa irra deemu nama keessaan na erge I think galgala na ergamee ture natti fakkaata har'a naggeeffadhee otoo nama biraa ta'e warra ijoollee xixiqqoo dhiisi anumtiin amanuu ture. Alhamdulillah garuu rabbiin immoo adda baafadha waan jedhe bilbila sana argannee mucaa musliimaatti immoo dawwale kiristaana miti ati dubbii harka baasuuf kana jettullee garuu dubbiin akkasii keessa amantii keessatti dingata daangaa nama dabarsa toobaa waan nama gaafachiisu dhagaadhaaf hin sagadaa waan garaagaraa kun inshaalla sana keessaa nu naasofna garuu walumaa galatti immoo obbola tokko musliimaatti wanti nimuu barbaadu namni waan baay'ee namarratti hojjechuudhaaf kaayyoon halkanii guyyaa hojjetu tokko hin jiru. Anaddisu musliimatti beeka. Hagaarraa Islaamummaa isaatti beeka eenyuunuu jechuudha. Garuu hoo amma inni gaafa dhufe ani kiristaana jedhutti utuu abbaan fedhe viidiyoo miti waan barbaade fidee dhufe. Viidiyoon sun ba'ullee hin jaallanne banagaraachillaa. Maaliif waan ofii keenyaati inni dhufe afaan isaati ani kiristaanatti har'aan booda jedhee amma dhaqee inni viidiyoo irratti dubbachuu raasu as falligamu ture. Dubbachuun mamuun barbaachisu ture. Egaa erga viidiyoon ba'ee viidiyoos kan baase abbuma waraabee baase haa ta'u erga ba'e immoo innis dhufee kunoo qalbii keessan keessaa baasaa wanni nuti goone isa dubbachiisuuf jenneeti malee ofii keenya waan kana barbaannee miti ofii keenyaati waan kana jechuu barbaanneeti miti garuu waan inni jedhu harkaa fuuchuufi jedhanii warri viidiyootti daawwale sun keessa dhageessanitu dhumarratti waan inni uummataan jechuudha barbaade jira addisuun hin jedha garuu ustaaz Abwaliis Abumaazis jiru inshallah tuufa. Ifama saamuu komiti iccitii tokkotu jira iccitii kana tun dubbatiin garuu darbuun barbaadu maqaa rabbi tokkichaa maqaa quraana rabbiitiin isin kadhadheera daqiiqa muraasa naa laattu. Tokkoffaani inni guddaaf inni olaanaan mucaan kun yaaliin inni kanaan dura raawwachaa ture stiil amma maatiitti amma obbolaatti yaalii ajjechaa yaalii waa meeqaa raawwachuudhaaf basaasummaa hojjechuudhaaf baay'ee yaalaa tureera. Afaan isaarraa baasee anatti kan inni dubbate ijoollee garee wangeelaa gaafachuu dandeessu kan akka waajiifaa gaafachuu dandeessu kan akka hawwiifaa gaafachuu dandeessu namoota garaagaraa gaafachuu dandeessu. Ijoolleen garee wangeelaa addisuu wajjin dhimma sagalee achi keetti waraabdeen addana keetti dhuftee mucaa kanaa wajjin walitti buuta taanaan unu wajjin walitti buute waan achitti fixxe achumatti fixiitii nama haaraa ta'e nu wajjin jiraadhu jechuudhaan kan akka barsiisaa Xiibee Soonfaa kan akka barsiisaa Gobanaa USA Ameerikaa kan jiranii dubbii cimaa irratti kaasanii afaan qabsiisanii turan. Anaan garuu yaada sadii naa kenne. Inni tokkoffaan maal naa kenne wallaahi ma billaahi nama lafa kanarraa jaalladhu yoo jiraate obboleessa koo abdii qofaadha isaanan isinii kakadhaa jechuudha akka namaatti gaaffii kana sadannaa dhiyeesse innis maayin yoo kiristaanummaa keessaa deebite viidiyoo kennan dhiisa hin deebitu taanaan waa laman godhaa tokko uummata islaamaaf siin walitti buusnee yookaan uummata islaamaaf siif abdii walitti buuse yookaan siin hin ajjeesisa yookaan abdiin ajjeesisa tokko laa kana qabadhaa. Maqaa rabbiitiin isinii kakadhaa jechuudha. Tokko lammaffaa yoo uummatni islaamaa isin irratti dammaquu baate siif abdii walitti naqee siif abdii gidduutti diinummaa hin uumu yoon ta'e isin taa'aati kana na ilaalaa kan jedhe isa mataa isaatiiti. Itti fufee dheengaddumaa isa ittiin dhufee shaadaa qabachuuf jedhu kana narratti bilbilaa ture irraa kaasuun didi. Deddeebisee bilbile irraa kaasuun didi. Kallatti dhumaan naa bilbileetu gaafa hin cannaqee jedhu maalaadha kenarraa dhabdeeti kan narratti bilbilaa jirtu jazbaa wayiidhaan narraa dhaabbatta taanaan narraa dhaabbadhu narraan dhaabbattu taanaan karaa deemtu deemee anis nan deema. Qoshaasha akka keetii takka argeen beeku xawalwaallee wayiidhaa narratti hin bilbiliin lammaffaa dhimma anaaf si walitti nu fidu hin jiru ittiin jennaan akkas naan jedhe. Kaayyoon gara islaamummaatti deebi'uu kootii ergama dhimma abdiif dhimma kee irratti hojjechuu koo akka ta'een gurra si buusuu barbaada naan jedhe akkas naan jedhe gaafa guyyaa sadaffaa shaadaa qabate. Tokko iccitii kana asumaan qabadha. Inni lammaffaan ammas amoonii dhuguma duroomu kiristaanummaa kee gaafa ba'e yoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee islaamummaatti dhufe amma immoo takka ture islaamummaan sirrii miti jedhee kiristaana dhaqe amma immoo kiristaanummaan sirrii miti jedhee kan inni as deebi'eef gurbaan kun basaastuudha.
maqaa rabbii waan ani isin kadhadhee finaasaa. Lammaffaan gurbaan kuni tiifi dubartii fi maallaqa malee danda'een jiraatu. Jala beekaa kan. Isti hanga waldaa masarata Kiristoos maqaa hundeessii ta'e sanaatti bareechinee dhimma kana beekna. Qaa ustaas maqaa rabbii qaalii rabbiin ani isin qabina jalan dubbatina. Addisu akka gootu rakkoon qabudha. Waan inni siin jedhe qofa nutti himi malee. Hin fixanna hiccitii guddaa kana. Nutti himta si dhaggeeffanna garuu waan inni jedhe qofa nutti himi malee. Waan inni jedhe qofa nutti himi malee. Isa sinitti hima. Dingata akka tasaatee inni akkasidhaan akkasi waan jedhu akka dhuunfaattiin dubbatiin waan isitti himi qofa nutti himi. Maaliif jennaan kabaja nam tokko illee eegna nuti iddoo inni jirretti waa'ee isaa dha'uun gaarii miti. Waan wanni sitti hime qofa waan isin jedhe qofa nutti himi. Waan ta'eef bor yaa. Addisu nu qabame waan gaarii. Isa kanaafi normaal. Qaban nu qabamutu gaarii. Nu qabamutu gaariidha. Beekaatumaan siin jechuu jirra. Okay, amma irra deddeebiidhaan akka kana naa kaasaa tureera. Gaafinni naa kaasaa ture uummanni ijoollee kiristaanaa keessaa hawwiinfaa ni beeku, yedraayyaan ni beekti, obbolee goddanyaansa eebaa kan jedhu beekaa. Ani addisuu kanan akkattiin cunqursaa jiruuf, doorsisaa jiruuf, asfaraarra'aa jiruuf achi keessaa baasee Duubaayitti gashaafedha. Addanaatii akkasumaan jedhe. Yoo hiccitii kana naaf haafu viidiyoon kun naaf haafu itti ta'ee akkaawuntiin kanarratti birrii 250 erginaan jedhe. Akkaawuntii maaliin jedheen? Birrii 250 akkaawuntiin sitti mu kanarratti naa gashita taanaan hicciticha nan hambisa. Hin gashitu taanaan bakki irratti hin baasa. Yoon kiristaana kee taa'ee viidiyoo kana baasuu dadhabe islaamatti achi deebi'een viidiyoo kana baasa kan jedhu. Ragaa qabdaa? Ragaa qabdaa? Imoodhaan bilbila ustaaz. Ikkoo ati waan nama akka fararraa jiru akkamitti ragaa malee ittiin haasofta akkam ragaa akkam ati nama waa beekudha na beekaadha akkamitti ragaa qabatu barkatti. Akkamitti akka ragaa malee haaseen isinitti hima. Tokkoffaan daayireektii imoodhaan naa bilbila iskiriin riikoordiin qabu bilbilli keeyya ilaaluu danda'a abdiin borna harkaa fuudhee jechuudha. Yeroo bilbilu aawudoo naa bilbila silkii tokko qofaan qaba dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa immoo kan na gaafatu silkii dabilii qabdaa naan tokko duwwaan qabaan jedhaan inni duraan qulqulleeffateera. Addisuu sunuuf qabamtee gaariidha bakka kana irratti mee dubbii tana xumurree haa waan. Dhumtee barfinne inshallah jarana galatooma amma jechuun gara biraa dheerachuu jirti. Gara biraa dheerachuu jirti. Gaarii miti sun. Ani yaada muraasa qaba ifamu wajjini. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warra dhaggeeffattan guutuu. Akkuma dhageenya kan haqiiqatanii an akka kiyyatti ijoollee gaafsan bira jirtu keessattuu mucaa amma shaashamannee ka'ama duratti itti bilbiltan kana sababa wallaa isaatiif malee dogongora hunda ka hojjechiise mucaa san jedheeti yaada. Haqiiquma dubbachuu gaariidha. Fuulduratti illee ijoollee muslimaadha. Wantoota akkanaa kana akka namni inni dhugaadha addisuun hin beeku reefu islaamummaatti dhufe akka wanni kun nama kafarsiisu hin beeku. Jechoonni akkanaa kun taphaafuu hin jedhamu. Taphaaf hin jedhamu. Taphaaf hin qalladamu. Jechoota akkanaa kun kufrii keessaa nama baafti. ربي سبحانه وتعالى سورة توبة كيسد بتيجرة قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون الدين الله الأول كبته كي يتوت ربي والكبته إرجم ربي صلى الله عليه وسلم والكبته نبيو تبراتين له والكبته الدين كلا دنيجون دنا وإذا كان أديسون بيكون أبو دندا لقالا جرو مجانسون وان بيكنه برتاي دبات أجد إما له وان يكون جتة كفر دات أنا قاف سجله كان ده قواكي كتني ريفده yeroo sanitti garuu arabii fumaan dubbadheeti mee addaan baafannaa laakiin ammoo jecha kufriidhaa dubbateetiin jira jenneetu machumatti dhiifne wanni irraa dubbachuu dhabneef illee sababni isaadha duuba isaadha waa jiraachuu mala waan jedhu waan shakkineef tamaam erga sani ammoo alhamdulillah amma dhufee addi sun illee dubbate mucaan sun illee dubbate waan gaariidha alhamdulillah nuti illee shakkiin nurraa badu waan guddaadha atilleen ammoo jabaadhu khalaas amma muslima ta'uu kan keedha sirriitti hubannee jirra. Duraan ammoo haqiiqatan shakki guddan nu seen jechuun akkam ta'u jira sanamni jenne maaliif jennaan haqiiqatti abdiilleen hin beekaas illee atillee hin beektas hin jajjabeessaatumaan turre jabaadhaa jenneetumaan waan sila jiru guutuu wajjumaan qoodabaa turre wagguu namni akkas jechoota akkasiidhaa dhaga'u sammuun namaadha nama cabasi galtee amma immoo alhamdulillah ragaallee fidattanii atillee fidattee haasoftee ijoolleen illee haasawanii ragaa sii ba'anii waan guddaadha. Kanarraa kanaaf ammoo waa'ee amooti wal qabatee haqiiqa dubbachuudhaaf ani dheengadda akkanumatti shahaadaa masjidatu su qabatee irra caalchisa ture dhufee qabate gaariidha sunillee. Erga qabate ammoo
erga shaadaa qabatee amma kana saatii kana inni illee amala ofii sirreeffatee dhugaadha amala hamaa akka qabu ani illee beeka namni hunduu ni beeka yeroo mas ture gaafuma shaadaa qabatan illee hedduu nu jeeqaa ture ijoollee islaamummaa qabate takka namni akka kana nu jeeqeen jiru TikTok kanarratti namni akka kana nu jeeqeen jiru gamaa nabiyya walitti buusee kaawwa jeeqeen jiru akkanatti eega islaamummaa qabate takka ijoolleen biraalleen baay'ee qabatan farfattuun illee hedduu qabatanii jiranii akkuma isinuu beektanii fakkeenyaaf amma yoo waaq jira fa'aa mucaa tibsii malee tibsii naa kennaa jennaan tibsii naa kennitan jedhu sanii dabalataanii kunoo faarisaatti illee jirti ijoolleen kabarteenuma jiran laakiin akka kanatti takka miidiyaa kana kanatti walitti hin girgireessine dogongorri sun jira erga sanii kafare sanbooda inni deebi'a jedhe gaafa deebi'u nuti qalbii namaa harka waan hin qabneef jecha islaamummaa qabsiisa erga jedhe qabsiisuun dhuguma laakiin osoo silaamasi dhaqqabatellee irra gaarii miidiyaatti dhufe khalaas eega qabsiisan amma saatii kanatti jechuudha inni islaamummaa erga qabate hammeenya isaa ammaaf hin dubbannu garuu wanni jennuuni amala kan kee sirreeffadhu hin jennaan lammata wantoota harakaata kana kanniin yoo hojjetee nama bulu taate nama nagaan bulu taate waan gaarii yookaan ammoo nama tokko jala deemaa kana kuffisaa kana akkana godhaa gaafa barbaade gariin shahaadaadha akka kana birrii guurteetiin farhan nyaate gaafa barbaade awwalfaatu akkana qoodaa gaafa barbaade abditu akkana godhaa kun waan gaariidha miti lammata wantoota akkana akka irraan argine ni hawwa yoo ka arginu taate ammoo lilasafi shadiid waan akka malee hamaadhaati namummaa irraayyuu nama baasa wanni kun jechuu barbaadeeti gaariidha miti namni illee nama rifataa namni nama laala wannen isaa dhaamu amala ufiidha akka sirreeffatu waan addisuun jedhe dhugoomsee osoo hin taane sun akkuma jirtutti lafa teessee garuu irra caalatti akkanumattuu amala ofii sirreeffachuudha lammata isa waa baratu malee isa dubbatee harakaata godhu yoo ka argamu taate wanti kun waan akka malee hamaadhaati isaaf wanni dhaamnu isa kana fuulduratti ammoo addisuudhaanii wanni yeroo san wallaalan dubbattee dhugaadha laakiin jechoon akkasii sunniin jechoota hamoodha beektee islaamummaa keessatti ati hin beektu mucaasantu silaasii beeksisuu qaba ture osoo ka beeku taate garuu wallaala isaatiif jecha wanni sun akkas ta'e isa saniif toobadhuuti rabbii kiyya naaf araarami jedhiiti bira dabri taane ammoo kan fuulduraatti namni maal gochuu qaba kan jedhu namni islaamummaatti wagguu dhufe barachuu qaba islaamummaan kun eega rabbiin nama badhaase barachuu qaba borumsa irratti yaada keessan xiyyeeffannaa keessan kennaati baradhaa inni jedhu dhaamsa kiyya kun kanaan ani yaanni an qabu suma kana أستاذ أول أستاذات أوكي شنور زمان جل جرمت فكاتة والدربة أما أستاذ أول فنيتي وأنت كنت كده كلما ونجدا يرومي كأرجع ترى شنور زمان إنسان فالجلشة أما أستاذ أول فتي جتور إن شاء الله بنقرأ تشيلا واي بس أسمع جرا مكيستي وادقي كيستي عمر بن الخطاب مال جربيتو بالطول شاي دلنا مجن بالطول شاي شودنا مجد نتجمنا متجارو جمنا سجارو نشودو جد نون غريش هذا كيستي بس أستو كم ما قلت له فاولا تكاكو يا تو كمان نوران أرجعتا نوران فرا يروك بانو فانا دبان كان جرو نوران فرا تان حرس تجارفون دوات زيرو كيسن فتينا توك دينغا تجارو يجولة دبرتي بيا أربعة جرتوف يمانك أدا وله هن الله شوال بالبلا إسنيفتا سنتي ما جرى أنيو ما يواتو أبا سجل جلفيجو أبا بربادن جلفيجو إسنتي منجر أنيو غرغارو بربادن خرات أبا تا أنيو غرغارا خرانا ما دوم فا أنيو ناسينا وفي كيسن ياسوفتنا وفي كيسن أكوبا متا توفيدني takkaan namatti namne takkaa isa hojjettan itti namne takkaa sammuu keessa itti namne mooraalin keessan cabee birrii keessa dhabdani